Akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa rabbi isinii haa ta'u jecha warreen chaanala koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Har'amee nyaatota biyya Arabaatti hojjetaman keessaa nyaata tokko isin agarsiisa. Innis maqaan isaa muqiyyee namni kamiyyuu ni beeka. Nyaata kana hedduun jaaladha. Hedduun natti tola. Nyaatota jiran keessa baay'ee hojiin isaa salphaadha. Isaan hojjechuuf wantoonni nu barbaachisan timaatima tokko, qullubbii hadiidha, shunkurtii diimaa, maajii, akkasumas wantoonni gaatti nam'ani inni maal akka ta'e ni beekna. Isa isinitti agarsiisa. Duraan dursee garuu isa kanan qopheeffadha. Shunkurtiin quncisee muree ergan jedhee booda lukkuu affeellataan jira. Akkasumas immoo mukiyyee kiyyallee bishaan keessa kaa'ee laaffifachaa jira. Mukiyyeen akka nyaata biyya keenyatti shaammaadhaan kan wal fakkaatudha. Tarii namoonni baay'een shaammaa beekuu dhiisuu dandeessu. Gosa doobbiti. Isa kana dhiqadheen dhufa jechuudha. Nyaata hojjechuu keenyan duratti garuu akkasitti shaashii hidhachuun dirqama keenya. Sana booddee harka keenya dhiqanna. Ani isaan kana guuttadheetuman dhufe jechuudha. Akkasumas illee wantoota nyaata kanatti hojjennu duraan dursinee ni dhiqannaa jechuudha. Nyaata biyya Arabaa hojjechuun baay'ee salphaadha garuu yeroo baay'ee shamarran nyaata hin beeknu hojjennu jenna. Utuma beeknu dhiqaasaa sodaa jechuudha. Yookiin immoo of amansiisuu dadhabbii irraan kan ka'e jechuudha. Ani fakkeenya mana kana keessatti guyyaa tokko malee nyaata hin hojjedhu. Maaliifiin bobborcaansaa hedduu waan na jibbisiisuufi garuu guyyaa ko'ummaa nan hojjedha. Kana fakkaata. Gaafa biyya keenyatti galleellee shaammarraa akkasitti hojjetachuu ni dandeenya. Mukiyyee yoo biyya keenya hin jiru margoonni garaagaraa biyya keenya hin jiran inni isaan asitti nyaata waan ta'eef biyya keenyatti daggala waan ta'eef jiraachuu dhabamee osoo hin taane daggala akka badaa wayitti waan ilaalluufidha malee jiraachuu dhabamee miti. Nuti garuu too akka jara kanaatti waa nyaanne eessa jirraayyuu yoon akkasin qaqal'annuyyuu fufurdannee deemna jechuudha akkuma jara. Baay'ee niitiin koo nyaata kana hojjechuu hin beektu. Guyyaa isa kana hojjetachuu barbaanne kanatu hojjetaa jechuudha. Kunoo distii duraan qopheeffadhee. Zayitiin koos kana fakkaata. Akkasumallee qimamoonni garaagaraa ni jiru jechuudha. Kun abishii, kun immoo zijimbila, qimamiin biraan illee ni jira ture garuu nan dhabe waan ta'eef isuma kana fayyadamaa jechuudha. Tole gaa.
lukkuu mul'atu amma jechuun asii lukkuun koo bilchaateera. Haala kanaatiin lukkuu koo bilcheeffadheera. Lukkuun koo bilchaataa waan ta'eef dhumarratti itti naqa. Ani isa kana nan bilcheesse. Garuu warreen lukkuu bilcheessanii baasanii ani lukkuu tafa qofan fayyadama. Lukkuu guutuu isaa gaafa fayyadamnu garuu maal goona? In affeella duraan dursinee. Erga dursinee affeelle immoo baasnee zayitii irratti ni xabbasnaa jechuudha. Warreen libineen jirtan baay'inaan akkasitti fayyadamu. Warreen libineen jirtan immoo mukiyyees kan fayyadaman waraqaa isaati. Asii immoo daakamaa isaati fayyadamu jechuudha. Daakamaa isaatiin abishiin egaa nyaata baay'ee mi'eessa miti biyya keenyattis kun abishiidha. Abishii xiqqoo ishii ittiin godhadha. Kunis immoo zizimbila daakamaa isaati. Ta'u isa kaan amma faaquu isaa maal isaa jennurra jechuudha. Kun immoo maajii maraqa isa jennu biyya keenyatti isaadha. Baay'ee nyaata mi'eessa. Amma kan ajaa'ibu yoo namnumti biyya keenya shamarreen biyya Arabaa fidaariif hin taatu naa jedhanii odeessan bichaadha. Imamni haadha ishiitii waan ishiin hojjechuu hin beekne maalumatu jira jettanii yaaddanii. Gaayisii isitti naqeera. Distiin isinitti mul'atu yaa bakka keessumaatu murteessaadha waan ta'eef. Kanaaf distiin isinitti mul'anne. Lukkuun koo bilchaatee fixateera. Baay'ee miti moo lukkuun koosii xiqqoodhuma fi nama lama qofa nyaata waan ta'eef anaatiitii koo qofa nyaata. Warri kaan hin jaalatan waan ta'eef. Tole. Mukiyyeen biyya kanaa kinoo haala kanaan dhufa. Haala kanaatiin. Ashagamee daakamee dhufa jechuudha. Keessanillee cufaa qaba. Bifti isaa garuu nama aarsa miti mukiyya. Kinoo mi'aa garuu. Mi'aa baay'ee. Waraqaan isaa sun garuu nama cufa. Kun hedduu mi'aa. Hojii isaas baay'ee salphaadha. Daqiiqaa muraasa keessatti akkuma argitan kan daqiiqaa muraasa keessatti hojjettanii fixuu jechuudha. Maalin talli akkasumas walitti nannaqxee boosan jechuu dandeessu garuu warri hin beekne. Warri beektan immoo hojii isaa baay'ee waan salphaa ta'e. Dafneetuma akkasii walitti nannaqxa baay'eellee ibidda gubbaan ta'a. Dhumarrattis kan inni nyaatamu maal waliini ruuzii adii wajjin jechuudha warri hin beekneefi. Ruuzii duraaniin qaba affeelee. Kanaaf innaan affeelu isinitti nagarsiisu jechuudha. Kunoo amma handaanqoo koo kukutee gaditti dhaquu ta'a. Kana fakkaata kinoo. Amma gaa lukkuu keenya murra.
lukkuu koos kukkutee fixeeraa bilchaatadha. Inni sanis naa qaqqabeera. Kanarra maal tafere lukkuu koo kana gaditti naqee bishaan xiqqoo ishiinittis naqaa soogiddatti naqaa dhumatee ruuzii adii keenya isaan irratti naqanne gubbaa irratti naqanne nyaachuu qofaa jechuudha. Wanti nu waafamtu hin jiru. Mukiyyeen haala kanaan daqiiqaa muraasa keessatti wanta hojjetamuu danda'udha. Galatoomaa isiniin jaaladha.